Mucayyoon yeroo darbee rutayee argachuun qaba. Rutayee faana wal agarsiisii jettee obboleessa rutaa gaafachaa turte. Har'a rutaan tolee eeshi jettee argatteetu jirti. Mucayyoon gammachuu guddina naateetu jirti jechuudha. Shamaa akkam jirtu hordoftoota kiyya marti keessan sinin jecha akkuma barame mooyi subscribe like comment gochuudhaani na jabeessaa sinin jechuun jaaladha guddaa tokko guddaa baay'ee immoo sin jaaladha sinin jechuun jaaladha sumaan immoo jechuudha waan inni eegale wayii qaba jechuudha karaa TikTok qootee hojjechaa ture simbiraan illee yeroon itti ga'uun jira jechuudha simbiraan nan gaashii minimi chigiriin hin jiru shaanuma yuu sinin dhoosu waan ta'eef jechuudha na isa kanadha fayyaa keessan miti nagaa sinin jechuu jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf rutaanii ayilnatii qabdi malee saayii cimtuudha jabduudha jechuudha anamma immoo yuusumayyuu jaalalli shiyuu na qabaa jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taanaani maaliif jennaani akka durii miti amma bakka uqqachaayyuu jirti waa meeqa yaaddoo keessa galaa jirti mucaan shii guddachaa jira gaafiiwwan baay'ee qabdi namni immoo akkuma siniin jedhe diqaalaa kee namaan jedha garuu maa ta'u malee immoo ishiin harka kennattuu miti jabduudha cimtuudha sinin jechuun jaaladha haa ta'u malee gaa'ii obboleessi fi yeroo dheeraadhaaf argadhu malee jechaadha kan isheen turte ruutaanis immoo lakkii kana durayyuu hanaanii namni haala kanadhaan itti siqee amanee namiidhaa ture wanta ta'eef nan barbaachisu hin fedhu jettee yeroo kana keessatti immoo ani immoo nama maaliiti mucayyoon kun jedheeni maqaa ishii dheeraa garuu dura ishii duuba ishii goree anis egaayii ilaalaan ture kallattiilee garaagaraadhaanii namuma gaariidha dhuftee as taa'ayyuu turte lakkishiin jennaan immoo achi biyya ishiitti deebitee amma immoo dhufteetu jirti wanta ta'eef kanaaf eeshi jetteetti waan ta'eef waliin isaan agarsiisa jedhe jechuudha yeroo kana keessattis immoo egaayii mucayyoon hin jaalatti waan ta'eef baay'ee barbaaddi waan ta'eef jechuudha abaaballee jechuudha bittee fiddee fi dhufteetu jirti jechuudha kinu haaluma asirratti argitan kanadhaani namni gaayii gaafa seenaa wal fakkaataa ta'e dabarsee seenaa sana waliif hiruudhaaf jecha wal barbaada jechuudha nama waan tokko dabarseetu irra caala wal barbaada jechuudha amma nuti fakkeenyaadhaaf ruutaan maaliif akkas taati ruutaan akkas maaf gooti hermeellaan akkas jenna miti isaan mata isaaniitiin waan dabarsan qabaatanii yoona isa hermeellaan dabarsitees namni dabarse jiraachuu danda'a akkuma kun isatti dabarsiteen dabarse jechaanii mucayyoon kun jettu jechuudha tokkoon namaa jechuudha waan dabarse qaba isa sanas immoo walitti himuu barbaada jechuudha wal argee jechuudha nu illee warra walitti waa himatu nu haa godhu sinin jechuu jaaladha sumaadhaanii jechuudha irra caala warra sodaate waan akkanaa kana kan beeku nu biraa mana miti jechuudha sanaa booda mucaan gaafa dhuftu ruutaan tole jettee osoo hin jedhiinini ruutaan hin barbaadu hin fedhu waan eenyumayyuu argachuu hin barbaadu inamanuu nama bakka nagaheera jireenya koo qofan jiraachuu barbaada jetteetti wanta ta'eef si argachuu hin feetu hin barbaadu jennaan maaloo aluma tokkoon argachuu barbaada sitti meetoo miti ennaanaa bilbiltan iyyuu waan wal bira jirtan natti fakkaatee ture gammachuu nan dhufe maaliif jettee bakka mucayyoo imimmaan qaqqabe jechuudha maaliif hawwiteetti barbaaddeetti feeteetti waan ta'eef ruutaa argachuudhaaf imimmaan hudhe jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf adayyuu imimmaatu na hudhe jechuudha akka carraa ta'ee immoo taa'ee na ilaalaa ture jechuudha sanaa booda bakka homaa gochuu hin danda'anii namantu waan ta'eef nama jennaan gisee tokko bichaame har'a bichaame amma bichaadha namna gaafa jettu ruutaan duubarraan dhuftee jechuudha gixxum gootee qabdee haay jetteen jechuudha yeroo kanatti innaate jechuudha mucayyoon waan ta'e isaayyuu wallaalte egaa isheenis yeroo baay'eedha kan isian argadha jechaa turte jennaan eeyyee bilbilaan haasawaadha turre kallattiilee garaagaraadhaan si argachuu feetinaan jechaadha kan inni ture na hubatta jedhee na yaada ani waan baay'ee isaa dabarsee hangana kan hin jedhamne wanti hundumti sun iyyuu darbeera har'ammoo as ga'uu kootiif galata waaqaa hojiis hojjechaa jira waan ta'eef haalonni tokkos naaf hin mijanne irra caalas immoo nama hamanuun anaan nan barbaachisu yeroo kanatti isa kanaaf malee wanta biraa fi miti kanan sodaadheetu jira lafa kaleessaatti na deebisuu laata jedheeni jennaani yeroo kanatti bakka isheen hin daate jechuudha
Isatuyyuu dhugaa kee jettee ishiin immoo si argachuu barbaaddi. Haalonni tokko tokko wal fakkaataa suma kanaafidha jennaan dhugaadha obboleessa kiyya. Gaan saalaan keessa jiru sitti mee jira nama jennaan waan xinnoo immoo mee haasa'imee jettee jechuudha rootaanii. Waan hin jedhe sitti haasa'uyyuu hin beeku na eeraasii jennaan jedhi waanuma keessa kee jiru haasa'ii dubbadhu jetteen jechuudha. Yeroo kana keessatti anis akkuma keen ture depressionii keessa galee ture. Ani lubbuu kiyyayyuu obbaasuudhaafin ture. Osumaan kanaan jiruun si argee gaafan si argee YouTube irratti jedhu edaa dubartiin akkanaa ni jirti, dubartiin jabduun akkanaa cimtuun akkanaa ni jirti hin jedhe. Dubartiin immoo yoo jabaatte waan tokko keessa darbite namaadhaa fi jabina ni taati gaafa ishiin jettuun jechuudha. Ka ruutaa jechuudha mimmaan qabsiiste dhugaa dubbachuudhaa fi abbaa'uudhaaf kaate jechuudha. Namni gaafa seenaa wal fakkaataa ta'e dabarsee walitti yaada waliif laatu baay'ee tokko namatti tola. Dhugumas immoo har'a argitee yeroo jalqabaadhaaf nama haaraadha waan taateef haaraa walitti dhufa waan ta'eef na'uu dandeessi. Taa'anii immoo tasgabbaa'anii immoo waan baay'ee isaa wanta danuusaa haasa'uu hin danda'u. Wayifuu barbaadde wayifuu jechuudha. Maatiin koollee anaanillee argadhu naan jechaa kan isaan turanii fageenya irradhas immoo dhufuufis haalonni tokko tokko mijechuu yoo dhaabatellee har'ammoo si arguu kootti jetteeni jechuudha. Kaayii yeneen naati jettee gaaroottaanis ofitti qabdeetoo jirti jechuudha. Mucayyoonis daa'ima fakkaatti. Ani garuu jalqaba irratti iyyuu gaafa ishiin dhuftu TikTok irraan arge jechuudha. YouTube irraa osoo hin taane mucaa saansi'ee yoon mucaa saansi'ee maaliif jennaani sin agarsiisa jedheeni jechuudha. Biraankii akkasii taasisee wanta tureefi ani mucaa'uma sanatti fakkaatteen see malee hanga kana nama jireenya eegaltee seenaa dabarsitee natti hin fakkaanne tureeyyuu. Egaa daa'imummaadhaan dubartoonni keenya baay'een isaanii miidhamanii jiru. Diqaalaa baatanii karaa irratti kan kufanii inni jireenyi darbee fi jiruun darbee fi dubartii biraa fuudhee ishiin daalachuuf telefoonaa keessa kan jirtu. Eessa akka inni jiru dubartoonni wallaalaan danuun isaanii ni jiru jechuudha. Kanii wajjinidhaan biyyee nyaatanii dhugaa dubbachuudhaaf ani hin beekanii dhugaa ani hin beeku makaraa dubartoonni keenya dabarsaa jiranii baay'ee tokko nama adibasiniin jechuun jaaladha. Inni biraas immoo jechuudha ermeellaa argine hin beennu jechuudha. Kan keessan jechuudha namoonni tokko tokko maalidha jechuun eenyu deeggartaa manaamina kan jedhamu ni jira jechuudha. Ani nama nan jaaladha. Namummaa isaatiin nama jaaladha. Yeroo wayis dubbadheera. Ermeellaas nan jaaladha. Ruutaas nan jaaladha. Akka isaan miidhaman taasumayyuu hin barbaadu. Ermeellaan jireenya Abrahaam keessaa jechuudha akka ishiin baatu fedhii koo guutuudha. Fedhii koo guutuu hin barbaachisu. Bakka hin barbaachisu. Ishiin leexoodha. Mucaa harkaan qabdu. Achi baatee dhiira leexoo dhiira dhala hin qabne dhiira jabaa ta'e dhiira dhugumaan dhiira rarraase osoo hin taane dhugumaan dhiira honnee jaalattee jireenyatti galuu. Abrahaam immoo gorfamee leenjifamee gara Ruutaatti akka inni deebi'u. Mucaa sana akka guddisan. Mucaan sammuu hir'uu akka hin guddanne dhugaan siniin jedha jechuudha. Tokko namni gaa'elli kun hiikameeraa jechuu hin dandeenyu. Gaa'elli kun adda baameera jechuu ani hin danda'u. Tokkoffaa waggaa tokkoo fi ji'a 4 muluudha kan isaanii kinoo asiifachi kaachaa jiranii jechuudha. Maalirraa kan ka'e wal barbaadurraa kan ka'e Abrahaam sirriitti hin fedha. Gaa'elli isa yoomitoo jettanitu ta'e gaa'ela ganamaati. Ruutaa qofa miti mee kan fedhe. Abrahaam sin fedha Ruutaadhaan osoo ermeellaa faana jiruyyuu jechuudha. Inni ermeellaa faana soba fakkeessadha Abrahaam. Isa ishiin gochaa fi turteetu waan godhe akkana deebuu dhabe maleeyyuu ishiidhaan hin barbaadu jedhanii dubbatanii turan. Abrahaam waan tumti inni ermeellaan ittiin gammachiise tokkollee meen jiru. Isum kamsaa Abrahaamii fi ermeellaa jettu. Ruutaa akkoo baateetu shururuu jechaa
miila dhiqaa fi akka barbaadetti jechuudha fataa gochaa kan isaan waliin turanii jechuudha. Guyyuma gaafa tokkitti illee jechuudha ofitti qabee hammatee hin beeku. Guyyaa wayii jechuudha irra naannofte hermeellaan irra naannofte laafuudhu jettee jechuudha. Si jammardamoo furdoo turte hermeellaan inni dhuftu jechuudha. Achi omaa ol fuudhuu sanaan inni shidhiise jechuudha. Kanaaf iyyuuti safuudha abboo deebi'ee ni galaa kan koote jedhanii ittiin dhaadachuun matumaan hin danda'amu. Dhiira tokko immoo osoo gaa'elatti wajjiniin hin galiini isuma suura kaasanii yookiin immoo suura ka'anii mana ofii keessatti laxxafan. Mana isaanii keessa fannoon Yesuus Kiristoos hin jiru. Fannoo dhiiraatu jira jechuudha. Fannoo dhiiraa. Kanaaf waan ani dhugaan siniin jireenyu hin deeggaru garuu nama nan jaaladha baqa deeggartu minaamin nan jenna Yesuusin nan deeggaran baqa isaan itti amanu amantii koo hin deeggara siniin immoo sinan jaaladha. I love you I miss you. Kanarraatiin kanafe eenyu deeggartanaan jettanii nan gaafatina baqa ndee afuura amaa keessa na galchitu na geessitanii jechuudha. Afuura qulqulluu keessa na baastanii waan akkanaa dhiisaa tamma sini subscribe godha. Sinin jaaladha anamma sinin jaaladha hunduma keessan iddoo sin jirtan hin beeku lafa sin jirtan hin beeku garuu sinin jaaladha baqa dhiiga kooti sin namadha indee abbaan keenya tokko karaa uumamaa. Kanaaf girgirrii dhiisaatii akka nama gaddisiisutti garuu amma kan na gaddisiisaa jiru ruutaadha baqa ruutaa waggaa 23tti dhala godhattee osoo waan tokkitti gaa'ela keessan turi gaa'illi bicuccirri jedhee sababii hiriyaa sababii namaatiin bitittinni jedhee ciccitee jechuudha. Wanti isa walii wallaalamee jechuudha. Ishinis dargaggummaa keessa waan jirtuuf Abrahaamis dargaggummaa keessa waan jiru wal dhaga'uu didanii gaa'elli diigame. Kanaaf iyyuuti yoo fedha waaqa ta'e walitti deebi'u. Ruutaan immoo abadan hidhattee kaateetti isa kana amantan amanaa baq